Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoon tarkaanfii jajjabaa guutummaa Oromiyaa keessatti fudhachuu itti fufeera. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana meeshaa gurguddaa waraana biyya amarraa hiikachaa kan jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti gabrummaa uummata isaa daraa jirtu gabrummaa sirna bilisiginnaa jalaa uummata isaa baase dheebuu bilisummaa uummanni qaba baasuuf lubbuu isaa takkeetti otoo hin qusatin qabsootti kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti tarkaanfii gurguddaa torbee kana keessa diina isaa irratti fudhatee jira. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoo guyyaa irraa isiniif qabannee dhufneef nu faana tura. Oboon lixaa argee aanaa ciroo keessatti waraana biyyaa madadabe. Amajjii 30 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa kaleessaa amajjii 29 tarkaanfii ilaalessaa waraana bilxiginnaa irratti lixaa argee aanaa ciroo araddaa tattaafitti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota bilxiginnaa 14 yoo baqachiisu 19 madeessee jira. Guyyuma kana aanaa ciroo araddaa Sheek Adam daandii konkolaataa irratti humna diinaa lolaa sanaaf dirmachuu deemtu waxxeetti hidhuun 2 yoo baqachiisu 3 madeessuun qawwee keem tokkoo fi piistoo tokko hoogganaan humnaa farra lolaa irraa hiikkatee jira. Woboon godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti diina du'aa fi madoona dhabuu beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina yeroo dheeraaf uummata nagaa iraarsaa turte halkan amajjii 29 itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobbaa taasiseen aanaa siree ganda qoomichaa keessatti mooraa diina haleeluun loltoota faashistii beebii hedduutu du'aa fi madoona dhabuun injifannoon waajjira isheen irra qubattee uummata iraarsaa turte keessaa baqachiisee baasuun waajjiricha ibidaan barbadeessee meeshaalee waraanaa hedduu keessaa dhuunfachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Lixa Shaggar aanaa Abunaa Gandabarat keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhateera. Ganama bariin barraaqan irraa eegaluun tarkaanfii ilaalessaa Oboon Birgeedii Murtoo Guutoo Birgeedii Badhoodachaas Odaa Kormaa fi Risaa Laga Mugarra waraanni qindaa'uun Lixa Shaggar aanaa Abunaa Gandabarat fudhachaa jiruun humnoota diinaa du'aa fi madoona dhabuun hedduu harkaan qabee jira. Tarkaanfiin kunis ganda Gaagoo Biitee iddoo addaa dhoksaa Lokkootaa Leencaa fi Biitee jedhamutti akka gaggeeffame barameera. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee diinaa du'aa fi madoona dhabuu beeksiseera. Mirreef gaachanni uummata Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoota bilxiginnaa jira. Koloneel Abiyyi Ahmediin hawaasa meeshaa malee sadarra bobba'an rasaasaan kaa'ee baruudhaan macheessee waxwaachisuun du'aa fi madoona dhabee harkaan qaba. Meeshaalee hedduu dugda ishee irraa eeguun galii qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochaa jira. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee diinaa waxwaachisuun du'aaf madoona dhabuun injifannoo boonsaa argateera. Abdiin saba guddaa korommiiwwan woboo zoonii kibbaa cebraan ba'anolee urjiileen arbaa guuggoo aanaa Asakoo keessatti haxxeetti hidhuun loltoota sirnicha hawaasa nagaa dararuuf bobbaafamte baarudaan itti ulee rasaasaan waaduun battalatti loltoota 11 yoo irraa boqachiisu kanneen baay'inaan 17 taatu immoo madoo dandambii hin qabne nadabuu hooggansi woboo bakkichaa beeksiseera. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Abiyyi Ahmed ari'ee bakka isheen irraa dhuftetti deebisuun kaan gargar bittinneessee qawwee keem lamaa fi qophiilee waraanaa hedduu dugda ishee irraa eeguun galii qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Loltootni bilxiginnaa lola sana irraa haftee kottee nabaasii hanga kaleessaatti gara magaalaatti galaa turuun barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii boonsaa zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar keessatti fudhachuu jabaate itti fufeera. Mirreef gaachanni uummata Oromoo Oboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu zoonii giddu galeessaa keessatti jabeessee jira. Haaluma kanaan har'a ganama kaaba Shaggar aanaa Wucaalee ganda boolee Baachoo bakka addaa Kooyittii fi tarkaanfii ilaalessaa waraana maafiyaa PP Isuuzuu tokkoof paatroolii tokkoon fiigduu irratti fudhatee rasaasaan kaa'ee baruudhaan macheessee boombii itti roobsuun warra daaraa taasisuun konkolaataa lamaanuu gubee barbadeesseera. Jajjabeen woboo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii fudhatu itti fufuun guyyumaarraa ganama haleellaa mooraa waraanaa bilxiginnaa magaalaa Kaarraa irratti fudhatee loltoota ishee hedduu du'aa fi madoona dhabuun gariinis booji'eera. Tarkaanfii kanaanis qawwee bireenaa fi meeshaalee adda addaa dugda diinaa irraa eeguun galii qabsoo mooraa bilisummaa Oromoof taasiseera. Qondaaltonni bilxiginnaa woboo baatii 2-3 gidduutti ni balleessina humna loltuu irra hin jiru jechuun sobaan dhaadatanis woboon irree gootummaa isaa itti agarsiisaa jira. Dilbata darbees godinuma kana kaaba Shaggar aanaalee 3 keessatti haleellaa irratti loltoota irratti fudhate. Dilbata darbees godinuma kaaba Shaggar aanaalee 3 keessatti haleellaa irratti fudhate loltoota 296 yoo boqachiisu 327 madeessee dhibba harkaan qabuun dishqaa 2 dabalatee meeshaalee hedduu irraa eeguun yaadatama.
Guutuu gabaasaa fi ragaalee akkaataa nu qaqqabeen isin biraan geenyaan injifannoo uummata Oromoof.